shamarran arsii sikkoo mandoo keessaa namni jalqabaaf sodaa tokko malee miidiyaa gabbaa yaada faateeti jiran. Maal jettaan? Maybe namni birootis jiraachuu danda'a. An tokkoffaa gaafa miidiyaa kanatti gadi bahu ufamansiisee miidiyaa kanatti gadi bahe malee namni miidiyaa kanas na banachiise hin jiru. Namaanis mari'adhee hin banne. Namoota hedduun amma abbeeronni kiyya irra caalaa Finfinnee jiraatanii abbeeraan kiyya tokko obboleessummaan abbaa kiyyaa tiruun Saudi Arabiyaa jiraata. Yeroo san jechuudha miidiyaa kana dhiisii lakki osoo naan jedhan an ammoo dideetuma kuteetumaan deeme. Maaliifuu wanni an dubbadhu kun waan saba kiyya gaddisiisu, waan saba kiyya qaanessu, waan saba kiyya amantiidhaaf kutaa walitti oofu waan ta'an irratti wannummaan an uf duuba na deebisu hin jiru ka jedhu itti fufee deemee jechuudha. Alhamdulillah irraallee milkaa'ee jira. Maaliif tokkoffaa saba kiyya birattuyyuu beekamtii ittiin horadheera. Osoo hadha waa ta'e guyyaa lama sadiif onlaayinii irraa badee sabni kiyya na yaadataa jechuudha. Haati faatee maal taatee onlaayinii irraa badde jedhanii na gaafatan. Osoo guyyaa san akkasiin hafee akkasiin dhokadheeti eenyuun na beeka. Namni na beeku hin jiru. Ta beekamtiitu ni waan biraati. Namni karaalee hedduun beekamuu danda'a beekamtii. Beekamtii argachuu keessa dabartee amma jechoota keetiin namni fayyadamuu eegale siin jechaa jirra beektaa. Maal taateerta? Sadarkaa sanarra geesse. Darajaa tana rabbuma naa kennee darajaa tanarra geesseerta. Tiktokii irraan jala hin qabne Iimootu ture guruppii Iimoo laayivii Iimoo witiitu ture laayivii Iimoo san keessa ijoollee hedduu waliin turre ijoollee hedduutu waliin kolfaa waliin taphataa turre achi dhiisee ijoollee sanni laayivii san keessa dhiisee ani gara tiktokii dhufe. Ammas ijoolleen tiktokii ta laayivii kanaayyuu akkamitti akka seenan akkamitti akka viidiyoo waraaban na barsiisan isaan gamma onlaayinii kanarra jiran. Garuu ani isaanumarraa akkamitti akka liivii seenaniif akkamitti akka viidiyoo waraaban isaanumarraa baradhee isaan bira taree ol mudhadhee jechuudha. Kun ammoo darajaa rabbiin namaa kennu kan namni namarraa fudhachuu hin dandeenye jechuudha. Isaa biraa gaafii ammallee gaafii takkatti si gaafatu samsillee miini jechuudha namni waan irraa barate. Sooshaal miidiyaa kanatti dhuftee sooshaal miidiyaa kana guddoo kontirool gootee guddoo hordoftoota hedduullee horatte. Hordoftoota horachuun kun waan si miidhe akkasuma waan si fayyade qabaame lamaan tana sirriitti akka nu ibsitan feene jechuudha. Warra beektanii isinirra laalee ammaan tana waan hin jirre laaqaa gosa arrabsaa nama arrabsaa huccuu mul'atee qullaa deemaa. Anama dhugaa dubbachuuf yeroo hedduu ni beekaa qoosaan kan keellee qoosaa bilchaataa tapha bilchaataadha. Yeroo tokko tokko ilmi namaa yoo waa hojjetu namni gara dogoggoraatitti illee nama hiikuu nima jirti. Wanti sirraa baratan jirti. Silaa akka intala takkaatitti osoo sooshaal miidiyaa irra bahuu baatte baay'ee filatamaa akka kiyya jechuudha. Eega bahanii adabaanii safuu fi aadaa ofii eeggatanii deemuun barbaachisa. Ana akka kiyyatti maybe wantootni tokko tokko dogoggora namarraanis ta'a sirraanis ta'a uumamuu danda'u. Yeroo baay'eetti haga miidiyaa irra turtetti dogoggoroota gugurdaa warra hadha miidiyaa gaseenee irraa arginullee sirraan agarre dhugaa dubbachuuf. Warroota sifa laalaniitiin gara sooshaal miidiyaa kana dhufaniif bu'aa fi miidhaan inni qabu maal akka ta'e qajeelamee nu ibsi hadhaadha baate. Sirriidha miidiyaa kanarratti waa baay'eetu nama barbaachisa. Akkuma feemasii ta'uudhaaf bu'aa ba'iin hedduu nama gaafatu bar feemasii ta'uun bar tiktokii bichaa banachuudha miti bar nama hedduutu tiktokii banatee jira. Nama hedduutu tiktokii qabaa jechuudha. So akkasuma akkuma tiktokii banataniitiin namoonni hedduun dhokatanii jiraatan san feemasii ta'uudhaafis waan gaarii waan saba bira fudhatu waan sabni sheersii godhu waan sabni fooloo sii godhu waan borus osoo ati rakkatte osoo ati miidhamte kaleessa waan akkanaa kana dalagaa turte jedhee namni ittiin sii quuqamu wayii yookaan ammoo ittiin sii rifatu wayii gooteetiin jette fakkeenyaaf furrii gara cilaaloo ni beektanii yeroo baay'ee yoo argitan waa'ee masikkoo mandootan addaadhaaf sa'aa 24 hojjetaa jechuudha mucaan sun. Nu dura tiktookii gama feesbuukiitiinis beekamaadha. Achii ka'ee tiktook kanarra dhufu. Garuu osoo hadha du'e jedheeti Oromoon isaa boottu nama muraasaa jechuudha. Deeggartoota akka isaa qofatu isaa booya.
warra ganda namaa addaan qoodan, warra amantii namaa jibban, warra kutaa namaa jibbanii jechuudha. Miidiyaa kana gaafa dhufte of eeggannoo cimaa si barbaachisa. Feemasii ta'uudhaaf fiiguu qofa osoo hin taane maaltu na barbaachisa yeroo feemasii ta'uudhaaf fiigu kana maal fa'aan na barbaachisa? Of eeggannoo cimatu nama barbaachisa. Keessattuu feemasii ta'uun baay'ee tokko akka dhuunfaa kiyyaatitti baay'ee irraa hamaa irraa qaxara dubbiiti. Feemasii ta'uun jechuudha. Maaliif tokko gaafa feemasii taate akkuma hordoftoota baay'ee horattu sanii saba kana maaliin aarsa? Maaltu saba kana naasisa? Maaltu saba kana qaanyessa? Yookaan ammoo saba kana bira maaliin na komata? Maaliin na jajatan jettee gingilchitee addaan baastees deemuu si barbaachisa. Viidiyoo tokko amma inni hojjedha. Viidiyoo hojjedhu san 3 fi 4 irra deebi'ee ilaala. Bakka kan balleessee bakka kan midheessee jira. Haasaa kiyya keessatti yeroo waa dubbadhe deebi'ee dhageeffadha viidiyoo san. Akkuma kun namni amma fakkeenyaaf yeroo intarviiyuu nama godhan yookaan ammoo nama tokko wanna godhanii iditti godhanii sagalee isaan irra deebi'anii ilaalanii bakka kamtu dogongora jiranii dogongora keessaa kaasanii waliif fidaniiti walii wanna godhan san anis viidiyoo kiyya kana takka yoo waraabee gadhiise irra deebi'ee ilaala. Maaliif ree saba na jaalatu kana fooloon kiyya nama 150 namni 150 nama mufachuu miti namni tokko akka nama mufatu hin barbaadu. Of eeggannoo nama barbaachisaa jechuudha. Amma namoonni gariin feemasii ta'a jedhanii gabbayanii harargeen akkasii arsiin akkas jedhanii kutaa namaa arrabsu jechuun waan gadheen beekamuu irra nama 500 waan gadheen horachuu irra nama 5 waan gaariin horachuu tura taraa jechuudha. Akkas. Galatoo. Kun waan guddoo dubbii barnoota guddoo qabdu. Hedduun namni yeroo namni badii dalagu follower argata jedheeti. Rakkatutti warra jiru argina dhugaa rabbi dubbachuuf. Akkasuma Yaa. haadha faadha warra badii dalagu keessatti warri lakkaa'us jira. Dhugaa dubbachuuf ni xiinxalla sooshaal miidiyaa kana. Waggaa 25 ol waggaa 25 akkas hin gaane erga sooshaal miidiyaa kana fayyadamu eegale. 2010 akka lakkoofsa faranjiititti jechuudha. Waggaa 25 sorry waggaa 15 ol. Waggaa 15 sooshaal miidiyaa kanarra jira jechuudha. Facebook haa ta'uu, YouTube haa ta'uu, miidiyaa hedduu ture TikTokii durallee, Paaltokii jedhanii waa baay'ee jira. Kanneen cufa keessatti illee agarree jirra. Warra asiin dura afaan summii afaanii qabatee uummata biratti dhageettii horate warra har'a na dhossaa ta'e na dhossaa eessa dhokadhaa karaa wallaane hedduun isaanii. Kanaaf karaa akkasii irraa uqosadhaa. Ammallee haati faatee dandeettii uumamaan rabbi kenneef jabina addaa wayii qabdu jira nama beeku. Waan fete osoo qabdee dubbiinis akka namni harkaa bahuu hin dandeenye ta'e sirraa mul'ata jechuudha. Obboleeyyan tantee hedduun shamarran akka keetii biyya Arabaa kana keessatti warri saamamee jiru. Namaan sobamanis haa ta'u, jaalalaan sobamanis haa ta'u, maatiinis haa ta'u, namoonni dayfa isaanii irraa guuranii doolara riyaala kumaatamaan kuma kudha wayiin jechuun saamamanii jiran jiru. Haati faatee dandeettii fi jajjabina afaanii qabdu kanaan namoota akkasii san hordoftee horii isaanii irraa buusisiisuu hin dandeettii yaada jedhu qaban. Waan akkana kanarratti akka hojjechuu yaaltee jirta. Yaada bira jiraata. Dhageettii Isii gaafadhu. Isii gaafadhu. maadaam dhageettanii. Dhagaye amma ilhamee waan tokkotu jira. An tokkoffaa jiruuf jireenya kiyya keessatti nama mudannoo qabu mudannoo jedhu gamuma qarshii biyya Arabaa dhufe kana irratti iyyuu qabeetiin nama mudannoo qabu jechuudha. Hojii biyya Arabaa keessatti hojjedhe irrayyuu jechuudha. Qarshii kiyya yookaan karaa jaalalaatiin sobamee nyaatamee osoo hin taane karaa nama dhuunfaatiin silaa fira kiyya silaa maatii kiyya jedhu irraanii mudannoo nama qabu waan ta'eef shamarran keenya bakka san irratti hanga danda'e yaalii godheen jira. Yaalii gochuun kan koo maali? Yoo qarshii ofii kan namatti ergan ta'e birrii ofii kan baasaniitiin namatti erganii akkas naa godha akkas naa ta'a jedhan ta'e hamma wayii akka of qusatan. Dhugaa dubbachuudhaaf dubartii biyya Arabaa kana yoo rabbi beekeef malee ilmi namaa hin beekuuf haati isii dhalte hin beektuuf. Rabbiin tokkichi olaanaan kun yoo beekeef malee jechuudha.
Abbaan manaallee hin beeku, haati dhalteellee hin beeku, abbaan isiillee hin beeku, obboleeyyan isiillee hin beeku, zariin isii takkittiin hin beektuuf dubartii biyya arabaa tan. Usuma homa fedhe ta'e namni beekuuf hin jiru. Osoo toleetiin isiin qaama ofii kana cinaa qalteetiin kan biyya ergitu taate namni beekuuf hin jiru dubartii biyya arabaa. Maqaan irraa jijjiiramee, bifti irraa jijjiiramee, kaleen isii shamee, fuulli isii irraa jijjiiramee, osoo hin dhalin haadha ijoollee shanii fakkaattee, rifeensi mataa isii irraa dhumatee, ani gaafa biyya bahu faaxuun qabuun ture. Amma rifeensi kiyyaa amma naaf deebi'e malee hanga asiitiin narraa murame. Hanga asiititti jechuudha. Mataa bareedaa qabaa, rifeensa bareedaa qabaa, faaxuu hin qabu. Rifeensi kiyya asitti na murame. Maalidha ni shintibeet seenaa ni dhiqadhaa, shaampoodhaan ni miicadhaa. Yeroo taa'ee isa filadhu hin qabu. Ganama sa'a jaha ka'a. Halkan ammoo sa'aatii jahatti ganama subii sa'a 12tti yoo ka'e ilaa halkan keessa sa'aatii maal barbaada? Ilaa halkan keessa sa'aatii meeqa hojjedha? Sa'aatii 5 sa'aatii 6 hojjedha jechuudha. Guyyaa kana guutuu akkana dhaabataa oolee boqonnaa malee uffata tokkosuuf sa'aatii 2 dhaabadhee nyaata hojjechuuf sa'aatii 4 yookaan sa'a 5 dhaabadhee mana qulqulleessuudhaaf dhaabadhee yeroo kam yeroo nan dhaabadhee rifeensa kiyya filadhee ashagadhu fudhattee waan na godhu hin jiru jechuudha. Asin na murame rifeensi kan koo. Faaxuu hin qabnetuyyuu akka dhiiraatitti shamarran faaxuu baasanii jechuudha. Mulqattee qilleensa seensifattee mataa ofii yeroo jettu hin qabdu faaxuun akka dhiiraatun itti baate dubartii biyya arabaa. Faaxuun akka dhiiraatun jechuudha. Bifa hin qabne fixatti. Maqaan irraa jijjiiramee kaddaamaa jedhanii hojjattuu jedhanii itti baasanii shaqaalaa jedhanii itti baasanii sarraatanyitti jedhanii ijoollee xixiqqootuyyuu silaa tana nufi dhaluu danda'utuyyuu shaqaalaa jettee maqaa si baafti jechuudha. San keessa darbanii abbaallee gargaaran. San keessa darbanii haadhallee gargaaran. Obboleessallee gargaaran. Karaa jaalalaatiin illee miidhaman. Jaalaluma tana keessattuyyuu anummaan kushiinaa arabaa kana keessaa galee nama kanaan walitti dabalamee inni waan qabu takka manjafiqaadii baaftee itti kennitee abbaa makiinaa isa gootee haa hojjetu haa dalagatu. Mee waan kana haa godhu asii galee hara baafadha boqonnaa godhadha. Maatii kiyya birattis deebi'ee hin tolu jettee as gara galtee maatii birattuyyuu lafa naa bitaa mana naa bitaa kana naa godhaa jettee gara maatii sanittiyyuu darbattee kallattii hundattuu hin toltu. Dubartiidha maal gootii? Mana qabattee heerumtii, sangaa qabattee heerumtii, lafa qabattee heerumtii jedhanii harkaa balleessan. Dubartiidha maal gooti? Birriidhaan gurgurraa intalti teenna qaaliidha. Akka waan foon isii kun bichaan qaalii ta'ee jechuudha. Intalti teenna qaaliidha gabbaree haa fuudhu. Akkas ta'ee haa fuudhu jedha. Ofirraa wanna godhan. Argitanii? Gatii kana ta'eefi ani wanni shamarran keenna hanga danda'e yaalii godheefi katara irraa ka dhufutu caala. 500 katara irra 500 100 takka tanan nama harkaa qabutu taraa jechuudha. 200 tanamma harkaa keessaan qabu tan amma ani hamma hojjetaarutu caala. Anamma gaafa biyya galu yoo xiqqaate birrii gara waggaa 5 hagamii maatii kiyya bira hojjedhee maatii kiyya biraa qaba jedhee sanitti ufgatee hin galle birrii 400 harka kiyya keessa qabadhee akkaawuntii maatii kiyyaatu shakkee akkaawuntii nama birootitti ergadhee ijoollee moollaanii kanarraa baradhe rabbiin fira naa godhee isaanitti akkaawuntii isaanii irratti galfadhee ka'ee biyya gale jechuudha. Kamtu na fayyade? Kan maatii kiyya biraa waggaa 6 hojjedhe sanirraa birrii waggaa takkaa kan akkaawuntii namaa irratti ergadhe santu na fayyade jechuudha. Argitanii? Ka harka kiyya keessaan qabu santu na fayyadee bu'aa bahii hedduu keessa na dabarsee as na geesse. Kanaaf maaliif jechuu barbaade kana? Katara dhiisanii kan jaarsa kennanii jaarsis nyaate duraa dhiisanii kan maatii kennanii maatiinis nyaate duraa dhiisanii erga fayyaa qabaatanii tanarra dhaabatanii tanadha harkaa qaban tanarra dhaabatanii osoo deemanii osoo hojjetaniiti tahadhaatitu taraa ka jedhuun. Galatoom dhugaa rabbi dubbachuu haasaa qaalii fi haasaa namuu keessan mataa'ee jiru karaa wanta tammaan tana haasofte wanni anillee kana si gaafadhuu fi bilchinnaa fi hubannoo ati qabdu ni beekanii gabaabumatti akka ofii kiyyaatti jechuudha. Saayidii ati hawaasa kana fayyaduu ni dandeettus ni beeka. Fakkeenyaaf muuxannoo fi muudannoo biyya arabaa kanas sirriitti nama hubannoo qabdu nama bilchinna qabdu ni beekta. Obboleeyyan ta'e hedduun ammas saamamuu
addaan hin cinne. Wallaahi boo'ichi ganamaa galgala eebaluu namni jedhamu akka nu godhee doolara riyaala kuma hagana nurraa fuudhee hawaalaan nu ergi jenneeni maarree nu godhi jenneeni nama fira biraan qabu jedhee bira kaayadhee hagana nu nyaataniin kun boo'ichi waan hagana hin jedhamne jara. Ama nu warra dhiiraa caalaa warri irra hojjechuudha danda'u namooma akka kan kee kana hubannoo fi muuxannoos jajjabina afaaniitis dubbachuus dandeettu yaada bilchaatas qabdu. Obboleeyyan an tanteeta shamarraniillee yoo itti dubbattellee madaa tantee tana tuqaa yoo ati itti dubbatte hubatanii barachuu danda'ani irraa akka hojjettuuf yaada kana sii kaasanii. Maaliif namni sooshaal miidiyaa kanarra yoo jiraanne hawaasa keenya fayyaduuf asirra jirra. Uf qofa yoo kataanu taate homaa faayidaan takka illee hin jiru. Uf qofaaf qofa jasti fanima dhageenye asirraa ka deemnu yoo taate homaa faayidaa hin qabnu homaa wanni nu duba hafaallee hin jirtu. Haadha faatees taatee ijoolleen jajjaboon akka ta'eeti hedduutu asirra jira. Akka yaadaatiitti illee kasii kennu akka gaafiitiitti waan si dhiyeessu waan hedduu qaba ammayyuu. Namoota jajjaboo akka keetii afaanis qaban dubbachuu danda'an akkasuma muuxannoo fi mudannoo madaa hedduu biyya arabaa tana keessaa qaban wal ijaartanii obboleeyyan teessan tasaamamuu jirtu tana baraaruudhaaf wanti isin godhuu dandeettan yoo jiraatellee akka gaafiitti si dhiyeessa. Taan akka dhaamsaatti dhugaa dubbachuuf haadha isii dhalte jidduutti girdoo hidhanii yoo barbaadan bilbila ofii bira dhaabatanii ka dubbisiisan. Akka haadhumaanuu dubbattee rakkoo isii tana namni yoo danda'ee haga tokko lafa sii kaa'uu danda'u haadha si dhalte yoo taate ala nama biraan agarre. Tokkollee haadha si dhalte haati sunuu dhuguma haadha jabdu yoo taate jechuudha. Taan abbamatu ukkaamsee obboleeyyanuma ukkaamsee maree waan godhe godha jechuudha dudda isaaniititti dayfa isaaniitii taphataa jira bakka maratti. Eega gara tiiktookii kana dhufee waggaaf wayi ta'aa jira. Wallaahi nama 20 oli. Ka abbama kennan nu nyaate obboleeyyan teennan nu nyaate jedhu jechuudha. Waggaa 10 dalagee shilingii takkatti ittiin galle ka jedhu. Kanarraa baraaramuuf akka shamarraniitti mee tooftaan haati faatee ofii isiitii amma osoo ofii keetii dhabatte taate tooftaan itti dhaabachuu dandeettu maali? Akkasuma warra durallee biyyaa bahanii biyya namaa keessa jiranii fi qaama booda biyyaa bahuu deemanillee maal laamtamee waan akkanaa kanarraa akka baraaramanii. Keessattuu mee maatii jettee abbaa kiyya jettee horii atiitti ergattu akka fedheetti ittiin taphattee manaan ijaaratee maal mana waliin si heerumsiifna? Maali qabeenya waliin si heerumsiifna jedhee qullaa gadi darbu sanniini. Kanniin irraa baraaramuuf mee akkam ta'uu qaban jetteetiin dhaamte yaada akkamii qabdamee ati dhuguma waa hedduu argitee jirta jedheetiin waan amanuuf namni kitaaba 12 dubbisuu irra biyya 12 deemuu wayya jedhan waa hedduu Falmii argitee dhugaadha. Suni akkuma jirutti ta'ee hayyuu maratuu qoraa guutteedhaa fi calcala abbaan laallataa jedha. Leefi jedhana. Maal ta'e kana naaf iddee dhufte. Kanaan deemadhe hayyuu maratuu qoraa guutteef calcala farda abbamatu laallataa jetti Oromoo yoo waa jettu. Sirriidha. Dubartoonni keenya ani dhugaa dubbachuudhaaf jireenya kiyya keessatti haadha tiyya hin amanu. Haadha tiyya jireenya kan koo keessatti hin amanu. Biyya keessattuu shamarran biyya ormaa jiranii kan maqaa haadhaatiin akkaawuntii baratanii haadha irratti galfatantu jira jechuudha. Haati tuni manuma keessattuu gisee ganama kaatee qursii hojjettu kun illee dhufa ayyanaa kuti jedha kanaallee kutti kun illee dhufa ayyanaa kutedha kanaallee kutti isaa guddoo kuttee anaa xiqqoo kuttee jedha itti dabaltee kuttii fi isaa dabaltee anaa takka bichaa kennite jedha kaanillee kutti usuma kuttu garaa ofii sabbataan hidhattee gabaa ooltee gabaa qixxeetti gaggabdu baay'eetu jira jechuudha. Gaafa ati qarshii baaftee asii fuutee itti ergite qarshii kaawunsitti ergite hagana naa kenni kun illee dhufamee mana barumsaa irraa na ari'anii kun illee dhufamee caammaa kiyya laali kun illee dhufamee rifeensa mataa kiyyaa laali kun illee dhufamee akkasuma laali utuma isiin ho'a kun illee dhufa nagadee deebisaa fi hoolaan bitee akkas godhee deebisaa dinnichaan dhaabee akkas godhee deebisaa osuma jedhu osuma kuttu gaafa kaan isiin gaafa kaatee asii gara biyyaa galtu akkaawuntiin haadhaa sunini ka irraa bahe malee ka irra galee hin jiru. Baasii malee galiin hin jiru jechuudha. Gaafana shamarran keenya maal ta'anii chaansiin isaan qaban takka maraachuu takka ammoo
deemanii jechuudha dhiira ooli bulii ofii hin beekne tan jiruu ofii hin beekne tan eessa oolaa hin beekne tan eessa bulaa hin beekne sigaaraadhaaf caatiidhaaf shiishaa malee kaayyoo biraa hin qabne ol ka'anii faana taranii jechuudha. Ol ka'anii faana badan. Maaliif hojjetatanii harka keessaa hin qabanii biyyatti obsanii taa'uudhaaf hin jiru. An dhugaa gaafa ka'ee asii gara biyyaa galu baay'ee rakkadhe. Maaliif fuulli kiyya qarasaa harki kiyya saamunaan dhiqachuu na barate. Fuulli kiyya waan haxaayachuu barate. Hidhiin kiyya waan dibachuu barate. Ijji kiyya kuulii na baratte. Rifeensi kiyya shaampoon miiccadhee ka'ee koondishinaariidhaan miiccachuu na barate. Saamunaa biyyaa saniin akkana ofirri gahee yoo miiccadhe rifeensi kiyya achitti na dide. Maal godhadhee gaafa kaani yaa Rabbi as keessaa na baasi bakka. Asuma keessaa yaa Rabbi na baasi. Ni ulfaatti. Qabeenya iyyuu qabaattee magaalaa irraa baadiyyaa deebitee akka duraatitti iyyuu jiraachuun ni ulfaatti. Gaafa qabeenya hin qabne sanuu hagas lama. Ammas waan isirraa jiru keessaa yoo ati kaatee gara biyyaa galte abbaan ati kaleessa gargaaraa turtes haati ati kalee gargaaraa turtes obboleeyyan ati kaleessa gargaaraa turte itti kennaa turte itti darbaa turtes obboleettiin heerumtee ati dhiirsa jala horataa turtes guyyaa hadhaa kana bifa haarayaan dacha'anii si eegan. Anaa hoo maal kenniti? Anaa hoo maal gooti? Yoo kaan suufa kennitee kaan uffiftee galchite ka dhiirsa isii uffiftee galchite dhiirsi kiyya hoo maali? Ani hoo maali? Waan akkasiitu jira jechuudha. Osoo rabbiin du'aanuu balbala isii dhaabin ta'e jedhan takka warrummaan ati kalee horataa turte bar warrummaan ati kalee salaffaafii turte du'aa jiruun rabbiin balbala isiitiin nan deebisin rabbi isii haa salphisu. Kiyya'ee nu gadi akkas gootee galchite na salphiftee na galchite si abaaraa galti ijoollee waliin jechuudha. Usuun miidiyaa qabattee galteeti isaaniif fixxaa jechuudha. Gin ammoo kabajaa fi jaalala hin qabdu. Haati tanteellee asiin si eeggatti maal fuutee galtee. Kaala irraa ammoo intalli teessan kaleessa galtee miti maaf zana hin jenne ree ammallee akkuma duraa jirtaaf homaa siin dabarree bar jedhan. Kaala irraati jedha karaa adarraa. Gammachuu hin qabnu keessattuu nuti dubartiin maal akka ta'e hin beeku qooduma kenna ta'e wallaahi na dhiba gammachuu takka hin qabnu. Heerumtee mana abbaa haadhaati yoo baatee jiraatte dhiirsa kan isii isaanii dhaqanii amma jaartiin tante diyaasboora amree abba waan caatii zana gootee hin bitture abba sigaara kana dhugdaa maa jaartii diyaasboora qabdaa akka waan isin sigaara isaatiif jecha Dubaay deemte akka waan isin shiishaa isaatiif jecha Dubaay deemte. Yoo inni caammaa liizariin godhannee surree kwaalitiin godhannee abba maal jaartii osoo Dubaayii qabdu kana godhatta. Innis qarshii isin baastee itti ergitu tan yoo isin 50 itti ergite 50 dhoffattee 50 itti ergite se'a. Gin isin waan qibaatii rifeensa ofiitiin bitattu iyyuu hin hambifannee gaxxaraartee fuutee itti ergite. Liqeeffattee faa namaan walirra buufattee fuutee itti ergiti. Haanaa dabartuudhaaf. Inni hoo waan 50 hambifattee 50 itti ergite se'a. Kanaaf an keessattuyyuu jireenya biyya Arabaa keessatti baay'eellee miidhamee waan argeef baay'eellee dadhabee waan argeef dadhabbii keenya immoo kan shamarranii rabbumatu beeka. Kan dhiiraatis jiranii miidhamanii rakkatanii baadiyyaa keessa gubatanii tasa qaayyaamanii kan yeroo jechuudha oo'aafa yoo gadi ilaalan biyyee yoo ollaalan waaqa malee wanni takkittiin hin jirre. Asii fuudhanii Arabni baadiyyaatti isaan dabarsee isaan mokkoranii isaan dadhabsiisanii fiizikaalli isaanii irraa jijjiiramee gubatanii jechuudha. Birdilimsii furdaa kana fuudhanii bishaan keessa kakkaanii daqiiqa takka gizee ofirra dhayan aduun qaqqagootee irra gositi sekendii takka keessatti. Kan akkasii hojjetanillee jiran dhiirri. Gatii kana ta'eef iyyuu jireenyi tun waa hedduuf keessaa qabdi. Garuu ta darbite irra ta dhuftutu caalaa ta dhuftu irratti shamarran keenya of eeggannoo gochuu qaban. Dhiirri gaafa asii galee iskuulii badhatee jiraachuu danda'a biyya abbaa isaa keessa hatee jiraachuu danda'a. Barandaa bulee itti tola. Bakka barbaade dhaabbatee itti tola. Caatii nagadee itti tola. Kuulii oo barbaade dalagee itti tola. Nuti garuu itti hin tollu. Osoo hadha asii gallee addaannee jennee ta gaafa duraa biyyatti akkas jirtu amma akkana jiraa miti jedhan. Akkasii inshaallah. Hedduu galatoomii wallaahi waan hedduu dhugaa rabbi ooma jirutu kana. Wanta inni illee gaafii kanayyuu si kaasuuf jechuun hubannoo kana qabu akka qabdullee ni beeka. Maaliif ammoo yoo isin warri hubannoo kana qabu kana cadhiftan ijoolleen teenna fayyaaleettiin kutaa 7-8 fuudhaniitti
Wallaahi ani waan keessattuu hedduu nama qaanfachiisu nama tokkochatu ganda tokkocha keessa dhalaa 4-5 bifa niitiitiin fuudhee ala ergata. Ka takkattiin isiillee wal hin beekne. Taan yoo fedhe Dubaayii ergaa, taan fedhe Saawud Arabiyaa, taan fedhe Kuweet. Meeqa alaa qabdaa waliin warra jedhu dhagayan. Meeqa alaa qabdaa. Inni ushurraa kophee jijjiiratee magaalaa taan seenee taanii ba'uun ala ka waan biraan dalaga. Ufii keetii biyya Arabaa deemuu irra dhalaa taanii taan sobdee biyya Arabaatitti ergachuu irra sii jira. Asii ejantii geessa hidhee abbaa harkaa sobee fuudhaa. Asii Finfinnee mana ol deemanii wata akkasii fuudhaan olii galanii ergatee asuma jidduu haadhaaf abbaa jidduu seene magana. Haadhaaf abbaan fayyaalayyiin giyoorri baadiyaa. Mucatti mateen san oduu qabduudhaan isa gaafataa iyyuu beeku. Baruu waan akkanaa ergitee gaafa fedhe waan waan akkanaa ergitee gaafa fedhe waan shawwataa ta'e. Yookaan maqaa isii xureessee akka warruu isii waakkatu godheeti jidduma sana keessa nyaataa jiraata. Waa baay'ee jira jiran. Amma obboleeyyan ta'e haadha faatee wanni illee kanallee sitti kakaasuuf si iyyuu waan kana Amma irra caalaan isaanii dhiirri tokko tokko ka haadhaaf abbaan kijibtuuf rabbiin na agarsiise. Fidee maal godhaa haadhaan wal barsiisa intala tana mee duusuu darbiyaa jirti birrii akkana qabdi maalii qabdi jedhanii itti haasayin jedhaan. Haadis maal goote ballaajaa dhositii miti birrii akka achitti argitu feetii mire maal godhaa hin qaasitiifi. Mucaattiitii rabbiin wal sinaa agarsiisu rabbiin maal sinaa godhu rabbiin akkasi sinaa godhu rabbiin tokko sinaa taasisu maaliyyoo sinaa godhu gaafa kaanii haadhaaf abbaan na jaallatee jennaan haadhaaf abbaan wanna barsiisee maatiin wanna barsiisee jireenyi isiisan booda kabiraa hin jiru jechuudha. Amma aayyoof birrii hagas ergi haadha isaatiif adda birrii ergiti obboleeyyan isaatiif adda birrii ergiti isaaf adda birrii ergiti. Dubartiidha jechuudha barri isaaf birrii ergiti. Deemteetiin maatii isaatiif adda birrii ergiti. Maal haati bal'aa ijaatu dhosi jedhan hammeenya ilma ofii hin dandeettu mitiire sanii fidee ka haadha kijibsiisee haadha tanaan wal barsiisee maal godhutu jira. Obboleettii hangafaatiif wal barsiisee ka Dubaayiif Su'uudii irra shamarran jiran Kuweet irra shamarran jiran irra qarshii nyaatu jira. Maatiidhaan wanna barsiise jette odoo ati fiddee waan barbaaddetti gadi mite sin dhageettu na jaalannan maatiin wanna barsiisee bar haadha isaatii waliin haasayaa jira abbaa isaatii waliin haasayaa jira. Ilmi yeroo ammoo abbaa miti lubbuu ofiitiin marraamaa jiru sheexanaan marraamee deemaa jira malee. Abbaan quba hin qabu eessa oolaa eessa bula meeqatu jira ka abbaa tumaaru kana haadha tumaaru meeqatu jira. Ka jireenya hin qabne meeqatu jira. Abbaaf haadhaan kamarra amanitu jira jechuudha. Kan abbaaf haati kijibanii jireenya godhaniiftu jira jechuudha. Maal ilmoo isaanii tana bichaa ilaalan malee isii achi miidhamtu san namni ilaalu hin jiru. Intala takka yoo kadhatanii akkam waa horii harkaa qabdii jedhan amma yeroo ammaa darbee barka durii obsa qabdii warra akkamiirra dhalate zarii akkamiirra dhalate haati zarii akkam abbaan zarii akkam gosti isii sun gosa akkam jedhanii waan akkasiisan keessa qaqqabanii keessa qoratan. Ka ammaa akka malee horii harkaa qabdii jedhan. Horii harkaa qabdii biyya hagam turteerti waggaa hagas turte. Kun horii cimaa harkaa qabdii kabata mucaa kiyya. Waan akkasiiti jechuudha. Ka durii waan biraa qorata abbaan yeroo ammaa ammoo waa qarshii qorata jechuudha. Qarshii harkaa qabdi. Isiin gatti fungitti illee tafeet illee taanaan kalaas qarshii harkaa qabaannaan kalaas bu'aa bahee halkaniif guyyaa deemee itti fuudhuu qaba jechuudha. Mana magaalaa irraa qabdi. Suud Arabiyaa waggaa hagas turteerti. Isin yookaan waggaa 8 turtee rabbiin dolcheetti hin beeku. Gaafa kana galchammoo itti godhan deemee tabiraa irra fuudhaa jechuudha. Tamaa mallaqata akkasii. Ijoollee xixiqqoo horii keessa ooltutu mee diyaasbooraa waan haasofin hin jetti ana yoo asii dabalee moolii haasoo ijoollee abbeerota tiyyaa abbaa lammoota olii haasoo. Mee diyaasbooraa waan haasofii diyaasbooraa wayii naa barbaadi mee waan achi qarshii natti ergitu. Xabshoofne jiru nu xabsheessitee jedhan. Diyaasbooraan kana jechuun hin jiraamte akka waan lafa qofaatti. Siinuu akkasiin jedhanii mita akka a'oo hedduu qabdu beekani. Aanaan mani jiraamitti namni ka waanaan jechuu barbaadullee anarra caalaa tiktook anarra bahee akka onnootti dubbachuun kiyyaa haasa'uun kiyyaa onnoo ta'uun kiyyaa
Osoo durriyyeellee ta'e na kabajisiisee jira. Uggee namni waan aan jedhu hin jiru. Osoo wama fedhe iyyuu ta'e na kabajisiisee na oofa. Namni ladda kiyya gayaa haadha faateeti ati qofa dhaniituma na Amma raajeffatanii na amma laalachuu taran malee. amma nama diiyaaspooraa na barbaadde bilbiluma keetti kennaa lafaate. Nama laal diiyaaspooraa wayii na barbaadde jedhe akka ati waa barsiiftu bilbiluma kan keetti kennan. Namoota akka kan keetii kanneen agartee ka muuxannoo hedduu qabu kana kan waa mara argitanii akkamitti akka miidhamne hedduun akkami haa baratu sunillee yoo nama lamaallee waa barsiiftee barnoota beektaa karama gubbaa ta'e. Yeroo tokko jechuudha muudannoo ajaa'ibaa wayiitii biyya jira inni biyyarra jira. Sa'a 24 adadaan feesbuuk irra waa poosti godhu naa barreessa. Yeroo kamuu naa barreessa. Gaddi kee gadda kootii narraa hin gaddini narraa maal hin ta'ini rabbii jedhii naan dubbadhu. Sa'a 24 naa barreessa. Indi namni kun nama akkamiin jedhee qaqqaanni dubbisee keessaan chaat walii goonee itti haasa'ee waliin qaaqee gadda kee na qoodadhu gaddi kee gadda hiyyaa maali yookiin maalii keetii homata akka hiyyaadini waliin qoodamnaa walii wonannaa an qarshiisin barbaadu bakka hin jiraa miti namummaa kan keeti fuula kee yaalee hedduu garaa na nyaatte viidiyoo kan keetis tiktookii irratti guyyaa hunda si hordofa intala kaayyoo qabdu na fakkaata wallaahi an nama akkanaati haa okay. Asrii yoo ga'u hunda naa bilbila salaatu hedaa ka'ii salaati. Halkan illee zubii irratti salaata kaatee ka'ii salaati. Yeroo hunda naa barreessa jechuudha. Amma gaafa kaanii chaatiidhaan walii dubbifna bilbilee fi waliin haasofne. Asriidhaan waliin haasofne yoo waliin haasofne jennee amma eessa jirtaa biyya kam jirtaa dhiifama waliin naan jedhe. Suudaanii jiraan jedheen. Suudaanii jirtaa'ee. Okay, jabaadhu bakka homaa hin yaadini faffagaatiin jedhee maal godhe isin fakkaate asriidhaa lafti asrii salaatee deebi'aadhee silkii gachufate haga hadhaa asriin salaatu jira inni. Ilaa hadhaa jechuudha. Du'aa marra sii jiraanii safar. Du'aa irraan kaane bora bisuudhaan isii haa baasu du'aa isii godhu jira. Salaatumarra jira inni inde. Sila usul isaa tokko akka eetti ani Saudi Arabiyaa jiraadhee yookaan biyya Ati kanaataa jira maan jedhe kanaataa jira maan jedhe silaa gadhaa hamzaaf taa'ii jiranii akkana geemiin sin taphattu jalatti. Ani maaliif jedhe usuu waan fuula ofii kana gosa hedduu akka jijjiiran ta'e fuula kiyya kana gosa hedduu jijjiiree dhiira waa'ee jaalalaatiin mudhii hidhattee natti haasoftu kana madaaluun barbaada. An kabiraa hafee jechuudha haasaa afaaniitii miti. Na jaalataa dhufaa miti natti dhufee miti. Waliin taa'ee itti haasa'ee fuuluma kiyya kana itti akkaatti diimadhee takkaatti gurraachadhee takkaatti addaadhee onnee isaa madaaluu fedha. Sa'aatii sanuu inni qarshiidhaaf jecha diyaasbooraadha kan akkana zannattee suuraa poostii gootu jechaadhaaf dhufe malee dhimma jaalala kiyyaatiif hin dhufne. Osoo jaalala kiyyaaf dhufe dhiisi naa taphatu man qolaan laalaa dhiisi. Laalaa dhiisaa taphatu dhiisaa taphatu. Dhiisaa taphatu. Osoo jaalala kiyyaaf dhufeeti silaa. Wannummaan takka isa jijjiiree narraa fagaatu tokko hin jiru na dhiyaachuudhaaf yaalii godha malee odoo sirriidha madaa qabu kan isaa himadhu ta'e rakkoo qabu kan isaa ibsadhu ta'e usul gama gaaddidduu koo ta'uudhaaf dhufe gaachana koo ta'uu dhufe haga hadhaa asiriin salaatu jechuudha. Kanaaf Keekni maafi abshir yookiin maaltu beekati konkolaataan biyyaa sunillee osoo nama dhahee lafaa dabarsaati asramaaf gabbayee achumaan hafuu malaati. Namni agana asummaanuu waatu qalbisi afeera wanni agadhaa iyyaafachuu miidiyaa irratti iyyaafachuu wanni kaateefi. Raajiin ta'e namni tokko akkamitti waadaa akkasii sii galee ka'ee deebi'ee miliqaa. Amma namni kun mana hidhaa seenee jiraatu beektaadha faate atummaanuu waatu mataa keessatti hafee nama lolli tokko hin jiru Itoophiyaa keessa yeroo san lolli takkaa hin jiru Itoophiyaan naga qabdi. Teeknika keetiin iyyaafataa jirtadhis teeknikaan iyyaafatu jirtaati maqaan humsi iyyaafanna rakkoo qabanteera. Itoophiyaan naga qabdi yeroo san namni tokko wal taphatu. Jaallanan soofee nama haati faatee nama san bira haga addaa salaama baafataa eegu jirti. Gurbaa yookiin mana hidhaa jira yookaan